Amma biqiltuu dhaabaa ollee dhufnee sa'aatii kana xumurreeti arga keenya dhiqachuudhaaf yoo biqiltuun bara darbe dhaabbame sadarkaa kanarra ga'ee jira jechuudha. Baay'ee gurguddatee baay'ee kan dasmameedha. Biqiltuun kun biqiltuu bara darbee dhaabbame lammii Boolee lammii industirii paarkii keessatti dhaabne amma miseensota wajjin dhaabaa turre waliin gara biirootti deebi'uuf jirra. Biqiltuun kun isaan amma mul'atan kun biqiltuu bara darbee dhaabbatanidha jechuudha. Haalli qilleensa isaa baay'ee kan namatti toludha. Boolee lammii industirii paarkii keessatti argamna. Bal'inni hektaara industirii paarkii kana yoo xiqqaate kara hektaara 60tti dhiyaata. As keessa guutuu isaa naanna'ee kan jiru biqiltuudhaan kan uwwifamedha jechuudha. Ammantis biqiltuu kana dhaabuudhaan gara waajjira keenyatti deebi'aa jirra.